Yooyyaa akkam jirtu daawwattoota miidiyaa Shinnigaa oduun isinitti hima oduu waliin an Rahmat Siraaji. Magaalaa Ambootti fincilli uummataa eegalee jira. Fincilli guddaan magaalolee Oromiyaa keessaa eegamaa ture uummata Oromoon bifa addaan har'a dhoofamee jira. Magaalaa Amboo keessatti guyyaa har'aa gurraandhala 5/2021 hiriirri guddaan hawaasa Oromoo hedduu hirmaachise dhoofamee jiraachuun mirkaneeffanne. Hiriirri kun ajjechaa qaamolee PP'n uummata Oromoo irratti ta'uun kan balaaleffatu akka ta'e himame. Guutuu Oromiyaa keessatti waraanni PP guyyuma guyyaan maqaa shanee jedhuun ilmaan Oromoo ajjeesuun kan dallansiise uummata Oromoo guutummaa Oromiyaa fincila kanatti ni makamu jedhamee yaadama. Fincilli kun maayii rakkoof gidiraatti guduunfaa ta'uun xiqqoomee uummatni itti seenuun isaa mirkaneeffanne. Oduu itti aanuun waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii kaleessa gurraandhala 4/2021 humna waraana PP irratti fudhate miidhaa irraan gahuun beeksise. Waboon lola Oromiyaa keessaa bakkoota garaa garaatti Itoophiyaa waliin taasisaa jiru kisaaraa guddaa humna uummata dararaa waraana PP irraan geessisaa jiraachuu ibsee jira. Gabaasa dabalataa Olummaa Imaanaa. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii kaleessa humna waraanaa PP irratti fudhateen miidhaa irraan gahu beeksise. Guyyaa kaleessaa gurraandhala 4/2021 waraanni bilisummaa Oromoo godina Wallagga Lixaa aanaa Gullisoo ganda Jaarsoo Birbir keessatti humna diinaa kallattii lamaan itti dhufe haleeluun hedduu isaanii du'aan adabuu isaa beeksisee jira. Tarkaanfii kanaan konkolaataa PP fe'attee deemaa turte 3F1 fi Isuzu tokko guutummaan guututti kan barbadeesse ta'uu beeksisee jira. Oduu biroon ABO'n du'a tibba kana shira qaamolee PP uumaniin uummata Oromoo Harargee keessatti lubbuun darbe ilaalchisuun ibsa gaddaa baase. Olummaa Imaanaa gabaasa dabalataa qaba. Du'a dheengadda baha Oromiyaa calanqootti ta'e ilaalchisuun addi bilisummaa Oromoo ibsa baase. Ibsa isaa guyyaa kaleessaa gurraandhala 4/2021 kanaan addi bilisummaa Oromoo du'a calanqootti raawwatameen gadda guddaatu nutti dhaga'amaa jedhee jira. Ibsa isaa kanaan addi bilisummaa Oromoo waldhibdeen konkolaachisaa fi barattoota kana gidduu akka ture odeessa naannoo sana irraa argadheera jechuun kan ibsu dhaabni Oromoo kun itti dabaluudhaan duuti uummata Oromoo bakka bakkatti gartuu biyya bulchaan jira jedhee of waamuun waraana PP'tiin raawwatamaa jiru ulfaataa ta'e utuu jiruu duuti dargaggoota kanaa itti dabalamuun hedduu akka nu gaddisiise ibsadhaa jechuun irra deddeebiin gaddi itti dhaga'amu ABO'n ibsa isaa kaleessaatiin ibsee jira. Addi bilisummaa Oromoo gaaga'ama du'aa kana ilaalchisuun maatii firoottanii fi guutuu uummata Oromoof jajjabina hawwinas jedheera. Sababa balaa kanaas qaama walaba ta'ee fi aminummaa qabuun haa qoratamu jechuudhaan addi bilisummaa Oromoo ibsa isaa kaleessaan hubachiise. Dhimma tibbana qaamoleen siyaasaa biyya bulchan PP'n nu deeggaraa jechuudhaan uummata dararaa jiran ilaalchisuudhaanis ibsa isaa kana keessatti addi bilisummaa Oromoo nu deeggaraa nu filadhaa jechuun PP'n uummata dararaa jiraachuu eeree jira. Dirqamaan nu deeggaraa jechuun kana keessatti lubbuun namaa darbaa fi mirgi namaa dhiitamaa jiraachuu ABO'n hubachiiseera. Jeequmsa kana keessatti filmaanni itti deemamaa jiru ulfaataa ta'uu eeruun furmaanni akka argamu ABO'n gaafateera. Dhimma filannoo fuuldura kanatti Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuus filmaata fakkeessiidha kan jedhu addi bilisummaa Oromoo filmaata mootummaa abbaa irree mirkaneeffachuuf carraaqaa jiru ta'uu uummanni Oromoof dhaabbileen idil-addunyaa haa hubatamuu jechuudhaan ibseera. Addi bilisummaa Oromoo filmaata haqaa fi kan hundaa hammate akka gaggeeffamu barbaadu isaas ibsa isaa kaleessaan hubachiisee jira. Ibsi ABO kun bulchiinsi diigamee jiraachuu kan ibsu garuu ammaan tana qaamni biyya bulchaan jira jedhee of waamuu bakka nagaa fi tasgabbii hin jirree fi bulchiinsa diigamee jiru keessatti filmaata fakkeessii gaggeessuuf yaalaa jira kan jedhu Oromiyaa keessatti bulchiinsa caccabee deebisanii ijaaruuf lammiileen Oromiyaa mootummaa ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa ajjaarrataa jiru. ABO'n bulchiinsa diigamee jiru suphuu nagaa fi tasgabbii buusuu fi maree uummatootaa walitti dhiyeessuu haasawaa karaa nagaa gochuuf dursa kennuun furmaata waaraa fida jedhee amanaa jedha. Kanaafis lammiileen Oromiyaa mootummaa ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa jabeeffachuu fi
sabootni cunqurfamoon kaan naannoo isaanii tasgabbeessuu fi bulchiinsa diigamee jiru deebisanii ijaaruu irratti akka fuulleffatan hubachiisuun fedha jechuudhaan ibsa isaa kaleessaan Addi Bilisummaa Oromoo hubachiiseera. Hoogganaa olaanaan KFO Piroofeesar Maraaraan boordii filannoof xalayaa barreessan. Boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaaf jechuun xalayaa kan barreessan Piroofeesar Maraaraa Guddinaan paartiin keenya Koongiresiin Federaalawaa Oromoo KFO'n hundeeffama isaa irraa eegalee qabsoo karaa nagaatti kan amanu rakkoolee siyaasaa Itoophiyaa waqtawaas ta'ee kanneen turan furuuf marii fi waliigalteen barbaachisaa ta'u akkasumas taayitaa mootummaa qabaachuuf meeshaa fi humna fayyadamuu caalaa uummata bal'aa biratti fudhatama kan qabu filannoo haqaaf bilisaa gaggeeffamuu hawwii gaarii qabnu ibsaa turrullee dirree siyaasaa biyya keenyaa dhibbachaa jiraachuun kan ka'e sirni bulchiinsa paartii keenyaa ta'ee uummatni keenya gaafatu dhufuu hin dandeenye jechuun barreessan. Boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatiif jechuun xalayaa kana kan barreessan Piroofeesar Maraaraa Guddinaa paartii keenya Koongiresii Federaalawaa Oromoo KFO'n hundeeffama isaarraa eegalee qabsoo karaa nagaatti kan amanu rakkoolee siyaasaa Itoophiyaa kan waqtawaas ta'ee kanneen turan furuuf marii fi waliigaltee barbaachisu taa'uun akkasumas taayitaa mootummaa qabachuuf meeshaa fi humna fayyadamuu caalaa uummata bal'aa biratti fudhatama kan qabu filannoo haqaa fi bilisaa gaggeeffamuun hawwii gaarii qabnu ibsaa turrullee dirreen siyaasaa biyya keenyaa dhiphachuurraa kan ka'e sirnichi bulchiinsa paartii keenyaa ta'e uummatni keenya gaafatu dhufuu hin dandeenye jechuun barreessan. Walitti dhufeenyi caasaa mootummaa fi paartii biyya bulchaa jiru baay'ee walxaxaa fi wal keessa galaa ta'urraa kan ka'e dhaabbilee dimookiraasiif bilisa ta'u kaayyoo dhaabbataniif hojjechuu hin dandeenye. Paartiin keenyas haala heerri mootummaa fi seeronni biyyattii biroo eeyyamaniin tarsiimoo fi sagantaa siyaasaa keenyaa sosochoonee uummataaf ibsuu hin dandeenye. Haala rakkisaa kana keessaa otoo jirru filannoo waliigalaa marsaa 6ffaan dhufaa jira jedhuun barruu Piroofeesar Maraaraa kun. Wantoota baay'ee rakkisoodha jedhaman akka kanaa gaditti tarreessina kan jedhu barruun suni. Tokkoffaa caasaan boordii filannoolee otoo hin hafin kaadireen paartii biyya bulchu ittiin ammaniiru. Qaamni olaanaan boordichaas haasawa manjalarraa kan hafe rakkoo caasaa gadii keessa jiru sakatta'ee kallattiin furmaata kaa'uuf fedhii qaban tokko gadaanaadha. Yookaan fedhimaayyuu waan hin qabneef amanamtummaan nuti boordicharratti qabnu saffisaan gadi bu'ee dhufeera jedhu. Qabxii lammaffaa irratti kan kaasan immoo filannoo dhufu ilaalchisee carraa hojii lammiileen argatan deeggarullee itti gaafatamummaa biyyaalessaa akka filannoo baatachuu namootni danda'an kan itti dorgoman muuxannoo hojii olaanaatiin lammiileen hir'ina qaban waan ramadamaniif amanamummaa isaaniirratti shakkii olaanaa qabna kan jedhan Piroofeesar Maraaraan. Qabxii sadaffaa labsiileen hidhamaa ta'an lakkoofsa 11-62-1 keewwata 2-29 fi 33 baa otoo hin fooyya'in gara filannootti seenuun filannoo gartummaarraa bilisa ta'e deemsifamuu danda'uusaa akka shakkinuuf nu dirqisiiseera kan jedhu kaasan. Barruun isaanii kan qabxii afraffaa irratti dhimma dhiibbaa sochii waajjiraalee KFO kan tuqan waajjiraaleen keenya godinaalee fi aanaalee Oromiyaa hedduu keessatti argaman bakka caccabsamanii saamamanii fi humnaan cufamanii jiran kaadhimamtoonnii fi taajjabdoota keenya walitti qabuun danda'umsa tilmaamuun nu rakkisee jira jedhu. Barruu Piroofeesar Maraaraa qabxii shanaffaa kan dhimma hidhama siyaasaa eeran. Kanaanis miseensonni KFO koree hojii raawwachiiftuu olaanoorraa kaasee hanga caasaa keenya sadarkaa garaagaraatti jiraniif hojii nuuf mijeessuu dorgamtootaa fi taajjabdoota filachuu danda'an bakka hidhamanii yookaan sodaachisuu isaanirratti raawwatamaa jirurraa ka'uun naannoo jiraatanirraa baqatanii jiranitti keessummaa immoo miseensonni keenya hidhamanii jiran dhiibbaa isaaniif maatii isaanirra ga'aa jiruun kan ka'e nageenyi fi jireenyi isaanii haala rakkisaa keessa kufee otoo jiru KFO'n filannoo bilisaa hirmaachuu danda'a jedhee qaamni sababa gahaadhaan nutti murteessu jira jennee hin amannu jedhaniiru.
Dhimma Command Postii kan ilaallatu barruun kun rakkoo nageenyaa biyyattii keessa deemaa jiru kan ka'e tokkoon sochii taasifamu Command Postiidhaan otoo to'atamuu bilisaan sosochoonee tarsiimoo fi sagantaa siyaasaa paartilee keenyaa haala ummataaf ibsuu rakkisaa ta'e keessatti filannoo waliigalaa marsaa ja'affaa dhufaa jiru irratti hirmaachuudhaaf akka rakkannu beekamee waajjirichi ammarraa eegaluun furmaata barbaachisaa akka nuuf barbaadan gaafanna jedhee jira barruun fuula feesbuukii KFO irraa arganne. Itiyoophiyaan balaa waraana yeroo dheeraa fudhatutti seenaa jirti jedha gabaasni The African Report. Maqaa duula olaantummaa seeraa jechuun hooggantoota TPLF qabachuuf lolli Abiyyi kaaba Itiyoophiyaatti bane ibidda dhaamuu hin dandeenye qabsiise. Lolli kun impaayiritti tujubaa haroo gadi fagoo keessa buusutti jira. Akka baroota lola qabsoo TPLF kan bara dargii sanaatti seenaa jiraachuun lolichi mul'isa. Lola bara 1974 hanga 1991 sana fakkaatas jedha gabaasni kun. Lola kaaba impaayiritti keessatti baatilee sadiif gaggeeffamaa ture ammallee bifa haarayaan jabaatee itti fufee jira. Lolichi hangamiif tura? Bu'aa irraa argamu maali? Eenyutu injifata? Osoo hin taane gabaabumatti Itiyoophiyaan durii suni asii achi akka deebitee hin ijaaramne hubatama jedha barruun kun. Bara 2015 hanga 2018 warraaqsa qeerroo Oromootiif EPRDF olaantummaa TPLF kufeen elba bara 2018 Abiyyi gara aangootti dhufee sharaarsaa baaburaa tahee jira jedha gabaasichi. Faannoonis warraaqsicha booda himatamee jira. Waltahiinsi paartilee Oromoof Amaaraa gamtaa EPRDF keessa jiran waltahuun TPLF irra aanaa boodarra bara 2019 Abiyyi diigee paartii Bilxiginnaa dhaabe. TPLFis keessaa baatee Bilxiginnaa waliin diinummaa babal'isuu eegalte achumarraa lola dhukaasaatti seenan. Amma TPLF fi Suudaan hariiroo jabaa qabu. Suudaan karaa Alfashaaqitti waraana Itiyoophiyaa waliin lolaa baatee jirti. Erga yeroo pirezidaantiin Suudaan Abdallaa Hamdok Itiyoophiyaa daawwachuu dhufee Finfinnee gahee ofirra deebi'eeti. Haasawni gama biyyoota lameenii hammaataa deeme gara lola daangaatti ce'ani. Suudaanii fi TPLF waltahuun qofa osoo hin taane harki Ijipt lola kana keessatti dheeratee Finfinnee gahuun hin oolu jedhama gabaasichi. Waan hidhaa Abbayyaatiin wal qabatee Ijipt Itiyoophiyaa wal dhabdee qabdi. Kanaafuu waltahiinsi TPLF fi Suudaan tumsuun ishee waan hin hafu miti. Humnoonni kun waltahii waraana Abiyyi loltoonni waan seenan fakkaata. Saayibni Abiyyi pirezidaantiin Eertiraa Tigraay loluu irratti Abiyyi gargaaraa jira. Kaayiroo fi Asmaraa gidduutti loltoonni jiran walumaa galatti Itiyoophiyaa lola keessaa bahuu hin dandeenye kanatti seentee karaa baatuun akka hin qabnee fi impaayirittiinis achi buuteen ishee akka dhabamutti jiru barruun gabaasa Afrikaa Riipoorti kun qajeelchee ibsa. Guyyaa har'aa lolli Suudaanii fi Itiyoophiyaa jidduutti gaggeeffama jiraachuun Shinnigaa miidiyaan odeeffate. Lolli daangaa Itiyoophiyaa Suudaan gidduutti eegalee baatilee lakkoofsise kan jiru ammallee itti fufee jiraachuun gabaasni kun in mirkaneessa. Olummaa imaanaa gabaasa qaba. Guyyaa har'aa lolli Suudaanii fi Itiyoophiyaa gidduutti gaggeeffamaa jiraachuun gabaafame. Guyyaa har'aa barii sa'a 11 irraa eegaluun lolli hamaan daangaa irratti Itiyoophiyaa fi Suudaan gidduutti gaggeeffamaa akka jiru Shinnigaa miidiyaan odeeffate. Gabaasa arganneen loltoonni Sudaan duubaan humna waraanaa lafoo Ijipt of duuba hiriirsuun bakka Alqaadariif jedhamu qubsiisanii jiru kan jedhu naannoo Amaaraa keessa seenuun Ciilgaa keessattis miseensonni raayyaa ittisa biyyaa fi milishaan naannichaa hedduun ajjeefamaniiru jedha. Yeroo ammaa qote bultoonni Amaaraa kumaatamaan buqqa'uun gara Gondoritti baqachaa akka jiran kan ibsu gabaasichi madoo kan kaasu dhibuudhaan rakkachaa akka jiran illee ibseera. Guyyaa dheengaddaa daangaa irratti waraanni Itiyoophiyaa baay'inaan 300 ta'an ajjeefamuun isaanii ni yaadatama. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid kaleessa muummee ministeeraa Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmed waliin bilbilaan haasa'e. Gabaasa dabalataa olummaa imaanaa. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid muummee ministeera Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmed waliin bilbilaan haasa'e. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Steet Antoonii J. Blinken kaleessa gurraandhala 4 bara 2021 muummicha ministeera Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmed waliin bilbilaan dubbachuu isaanii dubbii himaan ministeerichaa Ned Price himanii jiran.
Haasawaa bilbilaa sanaan ministeerichi dhimma alaa Bilinkeenii fi muummichi ministeeraa Abiyyi barbaachisummaa hariiroo Yuunaayitid Isteetii fi Itiyoophiyaa gidduutti fuulleffachuun kan dubbatan yoo ta'u, ministeerichi dhimma alaa Antoonii J. Bilinkeen waa'ee rakkoo namooma naannoo Tigraay keessaa yaaddoo cimaa nuti qabnu ibsanii lubbuu namaa daran dhumaatii irraa oolchuuf gargaarsi namoomaa hatattamaan guutummaatti danqaa tokko malee akka naannoo sana keessatti taasifamu gaafachuu isaanii dubbiimaan ministeerichaa Ned Price dubbachuu VON kaleessa galgala gabaasee jira. Kana malees ministeerichi dhimma alaa Yuunaayitid Isteet ajandaa jijjiirama Itiyoophiyaatiif biyyi isaanii cichaa qabaachuu ishee fi filannoo biyyoolessa Itiyoophiyaa dhufaa jiru ka deeggartu ta'uu akkasumas nageenyaa fi tasgabbii godina sanaa dimokiraasii mirga namoomaa murtii haqaa itti gaafatamummaa irratti kaciccitu ta'uu irra deebi'anii mirkaneessanii jiran jedhan. Dheengadda gurraandhala 2 bara 2021 Jarman irraa Chaansileer Aanjeelaa Maarkel muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed waliin bilbilaan haasa'uun isaanii gabaafamaa ture. Chaansileer Aanjeelaa Maarkel dhimma nageenya Itiyoophiyaa fi furmaata isaa irratti muummee ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi waliin akka haasaa taasisan illee gabaafamaa ture. Daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabanne kan hanga ammaa ture qophiilee afaan waliin turtii gaarii.